Oh, akkam nagaa Oromoo. Ani Minnesota irraayi hin beektanii amma jidduu lamaan deema. Baga wal argine har'a. Obbo Jawar keenya baga nagaan dhufte. Baga si argee guddaa gammadee. Ati Minnesota na beektaa am Portland jira. So hin dheeressullee waan oh. Okay. Jechuun gaafii nan gaafadheetiin jedhu wayita baay'ee hin dhaggeeffannaa deebistee jirta. Dheeraa baay'ee dubbadhu wanni tokko wanni lamaan takkaan yaadu. Oromoo keessatti amma yoo laalleetiin hin jennu paartii garaagaraatu jira. Paartiin lama kunniin tokko yaadaan guddaa wal dhibaa. Fakkeenyaaf siigalee yoo laalleetiin hin jennu ijoollee oolaa yoo laalleetiin hin jennu ijoollee teennan baddaa irraa lolti. Ammoo ofii kunis hin jira warri siigalee kana ga'an magaalaa keessa yookaan immoo biyya keessaa lolu. Akkasumas ammoo tabiraallee hin jirti yaada adda addaa akka qabaataniitiin hin jedhan. Garaagarummaan amma biyya alaa keessatti argineetiin hin jennu goxii kanniin keessa jira. Of duratti hooppiin jira yaadas Oromoo garaagara jiru sanii wal taasisaniitiin biyya san uumuu akka karaa itti deemtu irratti hoppii hagamtuu jira wal taasisuun walitti dhufanii wajjin siigalee biyya san karaa qajeelaa irra deemsisuuf jechuudha. Sani gaafiin kiyya ka. Thank you. Short, precise, to the point, please. Gaafii kottu mee isitti aaneeti. You will come, my brother. You will come after her. Tole kiyya gaafii leemiti ani ergaa dabarsuu barbaada. Sagalee dhagahamu. Ergaa dabarsuu barbaada. Ergaan kiyya ijoolleen dargaggeeyyiin obboleessa kiyya irraa dabalatee ijoolleen baay'ee umrii isaanii waggaa 18 gattaan karaa osoo mootummaan illee quba qabaa maatii isaanii mana isaanii gurgurataa haga maatii kiyyaanii baatu lafa haga gurguratanii qarshii kana garuu mootummaan illee baankiin kagaluun karaa mootummaatiin hin beeka. Mootummaan illee waan kana jechuun qabuu danda'a ture. Garuu ijoolleen baay'een maatiin baay'een mana ofii keessaa bahanii mana gurguratanii haga mana dhabanii haga mana gara dhabiitti deemaa namni baay'een dhimmi sun hagammaa namni waa'ee sanii dubbatullee hin jiru. Ijoolleen teena nu jalaa ajjeefaman jedhanii haawwotiin hin dhossan dhimma san biyyatti illee yeroo baay'ee haati tiyyallee hiriira baanee wanta kana iyyannaa mootummaa jedhaa turanii ijoollee achitti ajjeefamti ka jedhuun sodaasaniin namni baay'een nama baay'ee dhadha'eera jedhee yaada wanti kun wantiin karaa Liibiyaatiin ijoolleen dargaggeessa osoo qarshii takkallee isaan hin qabaatin dura bilisaan fuudhanii achi ba'an. Kana garuu quba wal qaban jedhee yaada akkanaanii miti. Ijoolleen tunni yeroo manaa bahan qarshiin waan hin kaffalleef akkanuma faana deeman dallaala faana. Dallaalli kunniin ka qabameerullee obboleessi kiyya tokko dallaala tokko qabee yennaan maal jedhanii maatiin keellee as jira oduu kana beektu akkana gootaa yennaan an seera biyya sanii sirri beekaadha. Kana jechuun mootummaa olii akka olii harka qabu beekamaa jechuudha. Amma kunoo ijoolleen baay'een naannawa keenya naannoo Shaashmanneeti akka jiruun ijoolleen dargaggeeyyii hagana hin jedhamne bahanii maatii isaanii mana gurguratanii ammallee deebanii birrii miliyonotaan gaafatanii kanaafuu dhimma kana irratti namni irra dubbataaruillee jiru dargaggeeyyiin keenya bishaanii dhumataaranii maatiin illee waan kaffale yoo dhabanii ajjeesaaranii please wanta kana irratti akka xiyyeeffatamu barbaada galatooma. Okay, my brother. ሌሎች አፋን ኦሮሞ ማሰሙ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ጥያቄ መጠየቅ ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ 1 ደቂቃ ግን በጣም ሰዓት እንትን እያለኝ ነው። ወደዚህ ና ወንድሜ። አጠር አድርግልኝ። አመሰግናለሁ። ይሰራል። ኦኬ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ ፖርትላንድ። ባለፈው ጊዜ እዚህ የመጣህ ጊዜ የሆነ ጥያቄ ጠይቄ ነበረ ውጪ ወጥቼ ያለው የመለስክ ይመስለኛል። አሁንም ደግሜ እዛ ላይ መጣለሁ። ማይኖሪቲ ራይትስ
Um, ዛሬ ዛሬ ምናልባት ማጆሪቲ ሆኖ አንዱ ፓወር ሊይዝ ይችላል based on ethnicity, political ideas, whatever. ነገር ግን ነገ tomorrow is a different day. I can tell you, or you know more than I do, about Rwanda, about Tutsis and Hutus. Today, the ruling party or whoever is leading is killing a lot of people. And I'll tell you, as I said, I'm from Shashamane, but nobody knows what ethnicity I am. But I'm also a victim of ethnic, vengeance. I have cousins in Shashamane they were beaten. The factory was burned. Trucks were burned. And some of them even left Shashamane to Addis Ababa and to Awasa. But my mom and my dad are okay. Probably, whatever reason it is, I don't go ethnicity. But afincha simata ayni yalaksal, right? So I know from the devil is much better than the angel you don't know. I've seen you. You're very bright, very smart. But you say one thing. I made the calculator. That was your words before, when the new government came in. As electrical engineer student, I was given a project to do voting machine. So while I was doing that, I burned a lot of transistors and capacitors. But some of my Ethiopian friends helped me to finish that project when I was at school. So your calculator burned a lot of capacitors and resistors. Not only that, the calculator you made was snatched from you by Abiy. What guarantee you're gonna give us people like me, the one you are making, the calculator will be successful? Let us know. Thank you. I appreciate it. All right. Who was him? Nageen keessanaa baay'eetu jecha baay'ee galatoom namtichaan key points wanti inni ibsee nama hubateef nama galuuf waan baay'ee dubbii keessa gadi fagooti. Sabaaf sablammii biraarra dhiibbaa geggeessuu yookaan dhabaachuu miti. Amma iddoon jirru this is clear. Namni silaa Portlandii ba'eeti diree kana regardless of our differences addaadummaa kennaa addaadummaa siyaasaa oduu qabnu silaa bakkeen taanu hin jiraatu akkanatti nu hubadha. Haa ta'uti anis ilaalcha siyaasaa garaa yookaan Jawaaris ta'ee waayillan isaa tiin adda na godhu yoo qabaadhes I have to listen to different ideas, different angles, different aspects. Sanii fi asitti hojii galaa halkan garuu wanti argamee fi Oromooni gaafa isinitti ho'ee gaafa machooftan qofa don't just show up with emotions. Miiraan qofaan argamina. Yoo qabsooftan taatanii it doesn't matter. Jawaariin jala hiriirtanii ollaa duuka hiriirtanii haala qabatamaadhaan in action qaamaan argamuu danda'a dur takka. Lammaffaa immoo gaafiin an qabu yoo jiraate Jawaarii fi adeemsi Mugaabeen Zimbaabuwee fi haala uummata isaatii waan mijeessee deemeef akka West yookaan warra lixaatti jibbamuu ni danda'a. Garuu qabatamaan hadhaa uummanni sun sammuu qabaatee of yoo ceesisuu danda'e of yoo guddisuu danda'e lafa isaaniif dhiisee deemeera dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu kan South Africa immoo titti yoo deebine Nelson Mandeellaan dhugaadhaan qabatamaa yoo argine maqaadha malee uummata isaatii still uummanni biyyooma ofii keessatti technically second class citizen ta'ee jiraata. Saniif nama falchisaa. Uummanni Oromoodha dhumni isaa maal ta'uu deema. Eegi Itoophiyaan nu araarsitan taateeti
Oromiyaan Itoophiyaa wal taatee akka fuuftu hegereen keenna akkuma South Africa san ta'uu deemamoo eenyutu aarsaa ta'ee aarsaa kafalee ka'eeti qixa teenneeti yookaan ormaan kan ta'e wajjin jechuudha. What are we gonna share? Eenyuti itti dhiiga, eenyuti itti madaaha, eenyuti itti gadaanni isaanii bara isaa bu'a. Sanii fi kana sirriitti oduu ilaaltanii akkasii galatooma. All right. Addaan isin kutuun barbaadu yoo dandeettan nama itti aanuuf carraa akka wanni jedhu daddafaa. Isin nama jidduu kanatti. Okay, gara si xumuree gara isin dhufaaraa laayina kanaan xumura. I have only one disappointment today. Don't be surprised. It's my fault. I don't know Afan Oromo. It's my fault. Anyway, Mr. Jawar Mohammed, welcome to Portland. Ishi Katama Yengadak Bainish. Nazihulum Desndala Chow Isamaya. And the Tiakibshan Helichi. In Eritrea winning. Ye Brigadier Nahamadu Oregon representative. ህዝብህን ፈልገው ቦታ ስትደርስ ስለ ኤርትራና ስለ ብርጋዴር ንሓመዱ ምን ታስባለህ? ምን ይሆናል? What will be our expectation from you? Thank you. Thank you. Aye. Kota. Isin. Oh. Okay. Yeah. Kota. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جوار والألقو هنا في ربي انقلني هاقو قافين أنسيق أبو أكما درا كان كيرو يامنت كراج أمنت اتدام كارورين أتنو ديماتون مالي لما فا يرو إير آف يرو قبابان wanti kun itti hiikamu maal harkaanuu qabdaa kanuma nu hime galatoomii Jawar. All right, the young guy. Come. Yep. So, welcome to Portland. You know, we open you with open arms, and I want to state an issue that's happening back home, which, as you said earlier, to invest in the country as there's more security. Now, what issue I want to bring up is that in banks, if someone from here sends money to someone back home, and it's usually done in large amounts, some people will look over to the transcripts, and they'll probably kidnap and ransom the person, and they'll threaten to the families to send them any amount, like 100,000 bir, and they'll release the person. So I want you to expand into that, you know, next time you come into Portland. Thank you very much. Galatomi. All right. Yeah, last one. Darajin dura fuudhee yoo biyya kana dhufu dura raayidii na kenne jedhee amma immoo dhuma raggaafi. Na dhageechuu jira. Jawar kana waggaa 20 dura darajee duwwaan beeka jedhee dhugaa isaatii haa galatoomu amma immoo miliyoona 60tu isa beeka. I'm proud of it, you know. Hojjenne jechuudha hojjaa. Uummataaf waan inni himuu barbaadu gaafa Istaanfardi dhufu mucaa mataa guduruu qallaa dheeraa dheeraa na fakkaata yeroo sanarraan beeku. Nama waggaa 18-19 hin caalu yeroo sanatti garuu very matured nama hunda caalaa nama beeku ajaa'iba fedheen mucaa kun akkam dubbataa jedha gaafa dura baru. Yeroo itti fixannee chaanaalii isaa bal'ifatee Oromoo hundaan wal baree sun hundaan wal baree jechuudha.
wanni ani hin daganne yeroo hunda ijoolleen doormi isaa keessa teenyeeti paaltookii jira yeroo sana. Paaltook irraa dubbata ijoolleen kilaasii isaa kun dhuftee balbala rurrukutte. So bahuu barbaadan gara alaabaanii shaayii bunnaa jechuu barbaadu. Oh, you get the Oromo thing jedhanii. Yes, said it. Oh, okay, sorry for bothering you. Call us when you done it. Hamma kana ijoolleen adiin illee dhimma Oromoo inni qabachuu isaa beektee baazarii san gootuu ture jechuudha. Amma yeroo sanatti dhiifama. Yeroo sanatti barataan yuunivarsiitii maal godhaa qormaata hoggaa barbaadu kilaasii laayibrarii deemee chakkalee qormaata qophaa'a. Anaa Jawaar guyyaa takka laayibrarii seenee waan dubbisu. The whole night, the whole day dhimma Oromoo kanuma irra dabarse. Jecha Oromoo kan abuse gochuudhaan, overused gochuudhaan itti gaafatamuu danda'a. Amma kana hunda deemne as geenyee jirra. What happened? Why we are here? Gaafina Jawaariif qabu. San hunda atillee dhamaatee, uummanni illee dhama'ee, qeerroon itti dhumattee, gaafa Lammaa fi Abiyyi Los Angeles dhufan, Saanoseedhaa sa'a 8 oofnee gammachuudhaan kana booda ijoollee teenya guddifannaa, nagaan jiraannaa, hiriira ba'uun haftee jennee gammachuudhaan jara sana simannee back and forth sa'a 16 oofnee gammachuu keenya dabarsan. So we done with the Oromo case jennee jechuudha. Amma kaansarii waa'ee kaansarii tiriitimentii kaastee jirta asitti. Raadiyeeshinii wanna jedhamu jira. Kaansarii callisteetoo murteen baastu raadiyeeshinii kennitee tiriit gootaa jechuudha. So haalli tiriitimentii walitti kennan hin jiru Oromoo tanaa. Oromoon galgala tokkoon walitti haasoftee rakkoo kana bakkitti hurtu hin jiru. Amma akka dur sanaa miti. Akka bara TPLF sanaa miti. Maqaadhaan Oromoo achi jira. Ganda keessallee Oromoo jira. Namni bileem godhuufillee nama dhiba. Kanaaf raadiyeeshinii wayii hin jiru akka itti fuuldura tarkaanfachuu dandeenyu odoo duubatti hin deebi'in jechuu barbaadanii yeroo fudhadhe galatooma. Hedduu galatoomaa kanumaan gara steejitti sin deebisa. Okay. Good to see you, Jawar. I'm so happy seeing you here. Gaafile qaba. Tokkoffaan dargaggoonni biyyatti illee jiraanneerraa uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa yeroo hundaa waliin jiraatee jira. Yeroo hundaa ammoo yeroo gaafiin kan waa'ee Minilikiitti. Dhaloonni keenya wanta dhagayeerraa, wanta baranerraa, wanta dubbifamerraa dhageenyeerra. We don't know the right source. Kanarratti ammoo uummanni Oromoo illee namoota babbarate qaba. Uummanni Amaaraallee namoota babbarate qaba. Walitti fiddaniit wanta jiru, wanta beektan kana, wanta hin beekne ammoo kana jettaniit have you done any contribution on this kind of things? Wanti ati karaa kana keessa deemteertu maal inni? Maafi rakkoon guddaan biyya keenya keessatti argaru namni ka'ul jibbaar wanta irra ta'e oduu hin taane caalmatti wanta kanaan dura darbeeru. Wanti kun ammoo almost waggaa 100 ol wal nu oolchisaara. Dhaloonni keenya ammoo akkana itti fufuu hin barbaannu. We want something to stop on this one. Lammaffaan gaafii lammaffaa karaa naati itti deemamaa tokkiin akka kiyyatti okay namoonni ho'i duu danda'an. Yoo cadhifnellee namoonni ho'i duu danda'an. Is there any another option? Maafi namoonni keenya akka ammaatitti ammallee du'aa akka itti fufan hin barbaannu. Is there any safe way? Moo ammallee namoonni aarsaa ta'uu qaban. Kanarratti deebii barbaadaa galatoomaa.